baay'een siin jaalladha wallaahi kana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu hordoftoonni keenya kaasee nu daawwattan baga jiraattan baga geenye isin jecha eegaan dhiyeenya kana attaabannee turre soomanumaa fi ibaadumaa fi kanumaan nu bachiise kanaafuu dhufnee jirra isin jenna irraan tana maaliif dhufnee jechuun keessanis hafan qabu guyyaan 30 jechuudha irra guyyaan kamisaa iidaa jechuudha boru iidaa. Anis akkuma beekamu qophaa'aa jirra jechuudha. Namu qophaa'aati jirra. Gaa torbee idaatiif namu kamana madaamii keessa jirtanii fi ala jirtanii fi hundi keessanuu bakka jirtanitti Eid Mubaarak isiniin jecha. Egaan arraan tana wanni deebineef maali? Seera mitiyyoo guyyaa dhiyoo akkuma argitan karaarraa qabnee galchine sanii. Kan viidiyoo takka lama waliin mammaraa turre irreetuun keessatti viidiyoo dabartatanii deengata pirankii godhisan irratti illee hedduu mufattanii natti aartanii turtanii yaa waansi keessa jiru minaamin hedduu jettanii turtan jechuudha. Galatoomaa hundi keessanuu yaada keessan nuu qotuu keessaniif galatoomaa isiniin jecha. Amma karaa waan dhufnetti dabarraa kanaafuu Samiiraan arraan tanaa deemuudhaaf adda bittinnoonee iida godhuudhaaf jechuudha. Maatiin siitis dubbisee wal qunnamtee dubbistee waan jirtuu fi maatiin sii nama ishee nama kaas keessa jiru jechuudha. Wal qunnamsiisanii kan magaalaa Finfinnee kana keessatti argamu. Ammaan tana gara san imaluuf deemti achi deemu deemti. Kanaafuu isinis gaa asuma na biratti argamti. Galatoomaa ulfaadhaa nu jiraachuu keessanii fi hawaa gaggaariin koomantii irra barreessanii fi agartee waan hin taane barreessanis amma haateeti jirti. Maatii si biratti deemu jirti jechuudha. Maatii jechuudha. Firoottan kan as keessa jiru kan warri isaanii wal qunnamsiisan san biratti deemuudhaaf deemti jechuudha. Kanaafuu Eid Mubaarak. Baga geessan siniin jenneerraa akkuma beekaa turtan duraan anillee deemee dhufee innirreen karaarraa na qabee fuudhee na galchee hawwanaan na ga'ee jira. Amma immoo maatiin tiyyalleen dhaga'anii gara fira tiyya kan as keessa jiruutti na geessanii jiru. Gara isaa deemuuf hin deemaa isaa wajjin haasa'ee kanaafiyyuu galatoomaa siniin jedha. As keessatti jechuudha. Amni tokko tolarra mattee ooluun akkuma jiru. Namni tokko ammoo kan nama miidhus jira jechuudha. Amma nuti as keessatti ergaan dabarsuu barbaannu maali? Namoota baadiyyaarraa gara magaalaatti dhufanii dura magaalaa beektanii, dura lafa beektanii, dura nama beektanii achirra dhaabbattanii nama miidhina. Namni sunis gaaf tokko magaalaas baree, biyyaas baree, waan ati barte kana hunda baree argamuudha mala waan ta'eef jechuudha. Kanaaf namoonni waan hin taane namarratti hojjettan bifa adda addaatiin magaalaa nama fiddanii dhiibbaa adda addaa namarra gaggeessitan akka gartee if qusattan asumaan gartee kan isin gaafannu ta'a jechuudha. Samira hanga as jirtu waliin turre kana keessatti wantoonni tokko tokko gartee si mufachiisne yookaan si aarsine yookaan gartee waan tokko tokko miidhaan sirra geessine waan wayii jira. Harree miidhaan takka illee hin jiru galatoomaan siniin jedha baay'een siin jaalladha wallaahi kana amma kanarri na duuba cannaqamtanii waan na ga'u keessanitti siniin galateeffadha galatoomaan siniin jedha. Egaa namoonni gareen piraankiidhaan gaddasan jalatti koomantii barreessanii turani yaa'u waan si keessa jiru jechaa turan koomantii jalatti. Kana jechuun mee wanta kana namoonni gaa namoo akkatti hubatetti kan yaada fudhatee kan haasa'uudha. Wanni si sanirraa jechuudha. Gama keetti jechuudha guyyaa san silaa rifattee turtee yaa'u hedduu gadditee turte. Wanni suni akkamsitti dhadhagahamee jechuun tarii dhugaa ta'uu mala moo san boodoo akkuma jaraatti shakkitee moo haa ta'u maal sun? Guduraaf baay'ee rifadheen ture. Azaa argama baree booda immoo akka firaankii ta'e barraan humnaan dhiise bakka. Kanaafuu daawwattoota keenya isinilleen akka itti isin hubachuu feetan san osoo hin taane har'aa Samiiraan jechuudha obboleettiidha. Nuti nama muslimaatii akkasuma Oromoodha naannoo fi laga osoo hin taane namummaadha jechuudha. Namni namummaan nama kabajuudha namummaan nama hojii jiraatudha kan barbaachisu jechuudha. Kanaafuu akkasitti isin hubatinaadha. Nuti akka isin yaaddan sana osoo hin taane akka riyaalitiin jiru jechuudha. Akka biraati. Kanaaf Samiraa yoonii fi gartee Rabbiin haala siillee Rabbi haa mijeessuu fi nutilleen as keessa jirra waan silaa barbaachisu jechuudha.
kallattii silaa deemuu barbaattu biyya alaa kan deemuu feetu san wantoota silaa godhuufiin danda'amu irratti nutis magaalaa tana keessa jirra ni gargaaraa jechuudha. Kanaaf maatii bira deemtee isinis firoottansii jechuudha. Bira deemtee waan jiru ni dawwaltamu achumaan cal jettan. Ayyee nan weerri nan dawwala maal taate nan dawwala deemee bakka siniin dawwala akkuma kanatti sinillee dhufee dubbisaa. Yaa jechuun egaa namoonni gariin hoggaanii fi bakka takka irraa takkatti jijjiiraman jechuun yeroo rakkoo san keessaa bahanii nama yaadatan. Kanaaf yoo haalli si mijeessee biyya san deemte biyya arabaa san deemte akkam silaa nu dawwaluu dundi. Nayri siin dawwala dhugaa rabbi sii dawwalanii maa siin dawwalle nama kanari na dhokatee wanan nagee fira kootti illee akkan deebi'u na taasise hin dagachuu hin danda'anu. Kanaaf gaa daawwattoota keenya Sumayyaa nutis namoota asirraan haala mijeessaa fiitiin jirra. Nama gara Dubaay, Qatar, Suudii akkasuma deemu baasaboora baasuu fi namoota gartee karaarra keenye namoota gaggeessaati kan jirrudha jechuu barbaadeeti. Kanaaf Sameeraanis inshaallah haala rabbi mijeessee fi waan jiru wal quba qabnaa. Viidiyoo immoo gaafa isiinis barartu jechuudha. Riippoortii keessaa kan isin waraabnu ta'a inshaallah gaafa isin biyya kanarraa haalli mijaa'ee fi deemtu jechuudha. Nutis waan dandeenyu irratti ni gargaara. Isinis du'aadhaan gargaara. Mucayyoon tuni akka nama tokko deemtee jijjiiramtee carraaqqattee akka galtu abdii qabna nuti sirraayi. Kanaaf isinilleen du'aa godhaa fi hin dagatinaadha. Samiraadhaan isin dagaddu jettee baallama seentee jirti beete. Gaafa immoo biyya san dheeyitee yeroo takka takka hoggaa dawwalleef ni jira miti. Afaan gugaa osoo hin taane. Egaa daawwattoota keenya akkasii hedduu takka ulfaadhaa galatooma Eid Mubaarak bakka itti geessan warra baranaa kan bara hedduu isinin jenna. Isinilleen nu faana tura laayikis godhaa viidiyoon isinitti tolaan sheeris godhaadha. Akkuma argaa jirtanu gaggeessaa irra oola. Boorsaa okaa kaattee jirti. Gaggeessaa jirraa Samiiraadha. Kanaaf warri maal jettaniin gaa baadiyyaa ganda keessanii fakkaatini asinis Finfinnuma beeka magaaluma Finfinnee jedhamti gara akkasii chaawu nu irraanfatini hoggaa deemtee jennaani isinuu gaadiles nama nu irraanfatu miti. Kanaaf Samiraa nagaan gal jenneeni qaceelchine warri as jalaan yaada biraa nu qabaachaa turtanillee galatooma ulfaadhaa isiniin jenna. Viidiyoo teenya shaa godhuun irraanfatina. Egaan ammaan tana kunoo horsiifnee baasa diimaa sallaan kunoo sanii seentee jirti. Deemtee Samiraan karaa maatii firasii kan Finfinnee keessa jiru kagartee dhiyeenya kana wal qunnamsiisnee san jechuudha. Maatii biyya dawwalle nagaan kuttee jirti. Chaawu.